Welcome to the Reverend YouTube channel. I'm Noel Tasfaye from Finfinna University. Baga nagaadhaan gara YouTube channel the Reverend nagaadhaan dhuftanii ani Noel Tasfayeedha Finfinna University irraa koorsii Geography of Ethiopian and Horn kan jedhu chapter 1 dha kaasee haga chapter 4 part 1 tti kan waliin ilaalledha. Amma chapter 4 part 2 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Chapter 4 akkuma part 1 irratti ilaaluuf yaalle chapter 4 is about drainage system wide drainage system of Ethiopia and Horn dha. Isaan chapter 1 jalatti kan ilaalle drainage system of westward drainage system Ethiopia kan ilaalledha. Part 2 dhaan yookaan immoo part 2 ammaa kanaan kan nuti ilaallu westward drainage system eastward drainage system dha kan nuti ilaallu. Isa dura warreen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe gochuun dagatinadha. Amma kallattumaan gara part 2 or south eastern drainage system itti kan nuti dabarru jechuudha. As jalatti wantoota gurguddoo lama kan ilaaludha. South eastern drainage system and Rift Valley drainage system kan nuti ilaallu. Akkasumas South Eastern Drainage System jalatti waabi shabalee gannaalee viizinii ni ilaalla. Rift Valley Drainage System jalatti Awaash River viizinii ni ilaalla jechuudha. South Eastern Drainage System kan jennu yaa'insa yookaan immoo iyyuu amma bishaanoo gara South Eastern yaa'an kun nearly the entire physiographic region of eastern part of Ethiopia yookaan immoo iyyuu kutaa eastern part of Ethiopia kan ta'an san amma bishaanoo naannoo sanatti argaman yookaan gara isaan kallattii South Eastern yaa'an sana jechuudha. The slope South Eastward yookaan kallattii South irraa kaasee gara Eastward tti kan isaan flow yookaan immoo yaa'insa isaanii jechuudha. The basin which mainly drained by Waab Shabalee Gannaalee lageen lamaan kanadha kan isaan cover godhan jechuudha. The slope south eastward across large water depressions naannoo itti hanqinni bishaanii jiru yookaan isaan cross yookaan qaxxaamuranii isaan deeman jechuudha lageen lamaan kuni. Major highlands of this basin include plateau of Arsii, Baalee, Sidaama and Hararge. Akkuma Itoophiyaan physiographic land formii sana ilaalle yookaan haala teessuma lafa Itoophiyaa karaawwan gurguddoo yookaan iddoo gurguddoo sadeen isaaniitti akka ilaalle South Eastern drainage system kunis yaa'insa yookaan immoo iyyuu qaamonni bishaanoo gara kallattii South Easternitti yaa'an kan naannoo sana yookaan immoo iyyuu Highland South Eastern irraa ka'an sana jechuudha. Highland South Eastern include kan isaan godhan Baalee, Arsii and Sidaamaan Harargee jennee isaan chapter sadii keessatti ilaalle sana jechuudha. Waabi shabaleen Gannaalee river cross the border into Somalia carrying 25% of annual water flow of Ethiopia. Bishaanii naannoo paarsentii 25 qabatanii Itoophiyaa keessa gara Somaaliyaa isaan kan isaan cross border kan daangaa isaaniitti ce'an jechuudha. Waabi shabaleen kun gara Somaaliyaatti kan isaan qaxxaamuran jechuudha. Lageewwan kunneen naannoo lafa South Eastern Highland irraa kan isaan originate ta'an jechuudha. Waabi shabaleen Gannaalee kun waabi shabalee fi Gannaalee yommuu fudhanne ilaallu shabaleen waabi shabaleen kun naannoo kana qabateetooti dheerina hedduu biyya keessatti qaxxaamuruudhaan gara biyya alaa osoo hin bahin kan inni hafu jechuudha. Isaan ilaalla tokkoon tokkoon isaanii yommuu ilaallu fakkeenyaaf waabi shabalee viizinii yommuu jalqabarraa kaanee ilaallu waabi shabalee with total catchment area 200 to 697 kilometers square kan inni cover godhu largest and longest river in terms of catchment area. Waabi shabaleen laggeen jiran keessaa laga dheeraa yookaan immoo fageenya dheeraa qabuuf akkasumas catchment area bal'aa qabudha jechuudha. Yeroo tokko yeroo catchment area yookaan immoo dheerina lagaa yommuu kaasnu Abbaay nutti dhufuu danda'a. Abbaay laga dheeraadha Itoophiyaa keessatti garuu waabi shabaleen longest and largest river in catchment area jechuudha. It drains part of Oromiyaa, Harar and Somali. Naannoo Oromiyaa irraa Harar Somaalii kan inni yaa'insi isaa kun kan walitti dhufu kan drain system isaa kun kan inni walitti dhufu jechuudha.
in Ethiopia. In Ethiopia, the longest river is Wabi Shabali in Ethiopian context. It is tributary are mainly left bank and most of them is intermittent yookaan immoo ka'umsa yookaan maddeewwan isaa intermittent yookaan immoo kan walitti fufiinsa hin qabne jechuudha. Seasonal fluctuation kan ta'anidha. Despite its size, Wabi Shabali fails to reach Indian Ocean. Wabi Shabali kuni longest and the largest in terms of catchment area from Ethiopian river haa ta'udha malee laga yookaan immoo galaana Indian Ocean osoo hin geenye kan inni dhumu jechuudha. Inni sababawwan garaa garaadhaan fails to reach Indian Ocean where at the end of journey it flows parallel to the coast before it is disappearing sands just near the Juba River yookaan immoo Juba River naannoo laga Jubbaatti kan inni dhumu jechuudha. Gammoojjii biyya Somaaliyaa keessatti kan inni osoo Indian Ocean hin geenye kan inni dhumu jechuudha. Wabi Shabali fails to reach Indian Ocean garba Indiyaa yookaan immoo galaana Indiyaa osoo inni hin geenye maaliif kan inni dhumu kan jedhu sababoota garaa garaa ni jira. The Wabi Shabali river name is derived from Somalian term Wabi Shabali jecha jedhu jecha Somaaliyaati irraa jechuudha. Meaning leopard river yookaan immoo bineensa leopard jedhamu kan inni beektu fageenya hedduu socho'uudhaan yookaan immoo deemuudhaan lubbu qabeeyyii beekamaadha. During heavy rain period in Ethiopia, Wabi Shabali river joins Juba. Yeroo roobni guddaan jiru yeroo inni itti Juba river gahullee ni jira. And the contained water flows to the Indian Ocean. Gara Indian Ocean itti yeroo roobni guddaan jiraatu kan inni makamu jechuudha. The rare years of Shabali disappear in the serious marshes and sandy flats northeast of Jubbaan confluence yookaan immoo walga'iinsa yookaan immoo iddoo walgaa Jubbaa osoo hin ga'in kan inni dhumatu jechuudha. Gammoojjii biyya Somaaliyaa keessatti evaporation yookaan immoo ho'iinsa guddaadhaan kan inni fageenya guddaa haagumaan deemaa deemu. Evaporation guddaadha yookaan immoo yaa'insa kallattii wal tokko hin qabudha. Gara garaatti bittinnaa'ee kan deemu. Kanaadha kan akka inni Indian Ocean akka inni hin geenye kan isa taasise jechuudha. Kallattiiwwan garaa garaatti kan yaa'u. Gannale basin is one and another drainage basin in south eastern drainage system keessaa isa tokkodha. Gannale river basin has an area catchment area naannoo 1,171 kiiloomeetira iskeerii cover godhee kan inni argamu Gannale basin south eastern highland irraa ka'ee Oromiyaan uummata kibbaa akkasumas Somaalii kan inni cover godhu jechuudha. Rising the mountain of east Alata Wando Gannale follows south and east joins Dawa at a border of Somalia become Juba River and Dawa border joins Dawa laga Dawa wajjin daangaa Somaaliyaa irratti walitti dhufuudhaan laga Juba jedhamu kan inni uumu jechuudha. Gannale which has a fewer tributary but carry more water Wabi Shabali reaches than Wabi Shabali and reaches Indian Ocean. Tributary yookaan immoo galtuu muraasa iyyuu qabaatu malee Wabi Shabaliin kun akka Wabi Shabalii osoo hin taane Gannaleen Indian Ocean ni gaha jechuudha. Able to reach Indian Ocean jechuudha kan Indian Ocean makamuu danda'a jechuudha. It flows estimated to be 5.8 billion meter cube with an elevation ranging between 171 up to 4,385 meter above sea level. Elevation gidduu kana jiru kan inni irraa follow jechuudha kan immoo yaa'u jechuudha. The name Juba given in Somali finally follows to Indian Ocean osoo hin ga'in maqaa Jubbaa jedhamu Somaaliyaa keessatti kan kennamu jechuudha. Erga cross boundary taasisee booda maqaa akkasitti argata jechuudha. Rift Valley drainage system is another Ethiopian drainage system, part of another Ethiopian drainage system. It is characterized by a small amount of rainfall, high evaporation, small catchment area. Characterized
Rift Vaalliin kun paartiiwwan gurguddoo sadii kan isaan qabanidha. Daanaakil, Awaash Beezin, Rift Vaalii Eeriyaa kan jennu Awaash River Beeziniin isa gubbaa kanatti argamu. Daanaakiliin naannoo kana akkasumas immoo Rift Vaalii Eeriyaa kan jennu naannoo harawwan Rift Vaalii hedduun itti argamanidha jechuudha. Awaash Riverii yoo fudhanne Rift Vaalii Beezin keessaa tokkodha. Is only a major river in a Rift Valley drainage system. Awash River Basin has a catchment area of 123 kilometers square and has an average annual discharge of 4.9 billion cube meter. Annual discharge is total annual discharge. It originates from Sham Plateau. As we try to touch in a previous tutorial in chapter 3, Sham Plateau is found in the central part of Ethiopian covering Amara, Oromia, Afar, Somalia, and Dirredwa, and Addis Ababa city administration of Bulchiinsa naannoo Finfinnee kana hammatitooti Oromiyaa Dirredwaan kun Sham Plateau irraa kan originate ta'u jechuudha. Awaash Beeziniin kun paartiiwwan Amaaraa, Oromiyaa naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee kana naannoo kana kan drainage systemiin hammatu Awaashidha jechuudha. Awaash is the most utilized river in the country for irrigation. Awaash lagawwan Itoophiyaa jiran keessaa laga jallisiidhaaf baay'ee mijataadha jechuudha. Lagawwan kamiyyuu irra caalaa it is the most utilized river in the country for irrigation. In this system, there is no one generally flow direction as the stream flows in all directions. Sababni inni lagni kun yookaan immoo Awaash Riveriin kun jallisiidhaaf lagawwan kam irra caalaayyuu mijatu ta'ee fi directioniiwwan garagaraatti kan inni yaa'u. No one direction flows. Kallattii murtaa'aa tokko kan hin qabnedha. Faffaca'iinsa qaba. Naannoo lafa dakee jiran sanitti qonna jallisiitiif laga mijatoodha. Lagaan Itoophiyaa jiran kamirrayyuu jechuudha. Awaash River follows in the northeast direction and finally up in Lake Abbe along the Ethio-Djibouti border. Naannoo daangaa Ethio-Djibouti jedhamutti kan inni dhumu. Afar triangle, Afar drainage sub-basin is practically no stream follows. And only main surface water in the basin are like Alfera and Asalle, which are formed through tectonic force. Yaa'insa mataa isaanii kan hin qabne lageen harawwan tectonic force yookaan immoo taasisa keessa lafaadhaan kan akka laga Alfera and Asalle leekii kana gubu jechuudha Awaash Riveriin. Southern part of Rift Valley sub-basin characterized by a number of lakes and small streams. Hence describe a lakes region yookaan immoo naannoo lake region jedhamuun kan isaan beekaman jechuudha. Naannoo part of Rift Valley basin akkuma fakkii isa jalqabaa kun immoo isa kanarra ilaalle Rift Valley region kan jennu naannoo harawwan Rift Valley hedduun itti argaman jechuudha. Naannoo kanatti kan argamanidha. Itti aansee akkuma asirratti agarru kanadha jechuudha. Isa kanarratti kan nuti arginudha. The Rift Valley characterized by walumaa galatti naannoo Rift Valley kun kan isaan ittiin beekaman hamma roobaa xiqqaa evaporation kun hurka guddaadha naannoo kanatti kan argamu. Eeriyaan isaan coverage godhan xiqqaadha. Drainage systemii kamirrayyuu eeriyaan isaan coverage isaan godhan xiqqaadha. Walumaa galatti chapter 4 keenya paartii lammaffaan kana fakkaata. Chapter 4 about drainage system of Ethiopia and the Horn of Africa. As we try to touch it, Ethiopian drainage basin is divided into three as we divided Ethiopian topography into three. From the beginning, we divided Ethiopian topography into three physiographic areas. Those are Western lowland and highland, as well as Eastern lowland and highlands. And at last, we divided Ethiopian physiographic or topography into Rift Valley lowlands. And also, we categorize Ethiopian drainage system into three parts.
with respect to their topography. Those are western drainage system and southeastern drainage system. And at the last, we try to divide Ethiopian drainage basin into Rift Valley drainage system. Iddoowwan gurguddoo sadii kanatti qoodnee ilaallee jirra jechuudha. Topography of Itoophiyaan drainage system irratti hidhata mataasaa yookaan immoo iyyuu dhibba mataasaa akkuma qabu drainage systemis akkuma topography of Itoophiyaa iddoo gurguddoo sadiitti qoodnee ilaalle iddoowwan gurguddoo sadiitti qoodnee ilaalle jechuudha. Paartii itti aanu kan haga waliin ilaallutti paartii kana asuma irratti kan xumuru jechuudha. Waa'ee Itoophiyaan drainage systemii warri YouTube chaanala dirree barnootaadhaa fi haaraa taatan YouTube chaanala dirree barnootaa subscribe gochuu maatii keenya ta'uu hin dagatinaadha. Dhaloota keessaniifis qooduu hin dagatinaadha. Chaaptara itti aanu chaaptara kana paartii itti aanu paartii siriidhaan kan walitti deebinudha. Akkasumas chaaptariiwwan jiran yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo isaa kan isiniif gadhiifnu ta'a. Isin subscribe gochuu maatii keenya ta'uu hin dagatinaadha. Warreen maatii keenya